Nageenyi araarrii fi ayyaanni Waaqayyoon nu wajjin haa ta'u. Har'a sagantaa keenyan eegalla. Toopikiin irratti qabadhee isiniif caamni kakuu moofaa iddoo gurguddoo torba baattuu ibsaa dameelee torbaan qabu qoodamuu kan jedhu irratti hundaa'ee isin barsiisa. Barsiisa kanaan duraa keessatti seerri barreeffamaa akkuma jirutti gara seera hafuuraa jijjiiramuu hubachuuf luqqisiiwwan gurguddoo 5 isinii qabadhee ibsee jira. Isin barsiiseen ture. Luqqisiiwwan kunniin illee tokkoffaa Ermiyaas 31, 33 akka 36. Ermiyaas 31, 33 akka 36 irratti Yesuus Kiristoos akka kakuu moofaa kakuu haaraatti nu jijjiiru kakuu nu gale Waaqayyo jechuudha. Nu jijjiiruudhaaf seera ittiin deemuu hin dandeenye seera kakuu moofaa sana akka nu jijjiiru abdii nu galee. Yesuus Kiristoos gisee biyya lafaa irra deddeemee barsiisaa ture sana keessattis immoo wangeela Maatiyos 5:17-20 irratti abdii kan akka nu raawwatu kakuu kan akka nu raawwatu abduu nu kan abdii arganna jechuudha. Itti aansu'aan abdiin kun kan nu raawwate hojii ergamootaa 2:33 gaafa hafuurri qulqulluu gara biyya lafaa irratti bu'e irratti abdiin kun yookiin kakuun Ermiyaas irratti nu galee fi abdiin Maatiyos kun nu raawwate. Roomee 7:4-6 irratti seera kakuu moofaa seera moofaa jalaa gara seera haaraa akkamitti akka jijjiirran fakkeenya gaa'elaa fudhateetoo nu barsiisa. Lammaffaa Qorontos 3:1-18 irratti seerri kakuu moofaa akkamitti akka hojjechaa turee fi seerri kakuu haaraa immoo akkamitti akka hojjetu adda baasee nu ibsa. Luqqisiiwwan kana 5 sirriitti hubachuu, sirriitti irra deddeebi'anii dubbisuu, maal akka ta'e addaan baafachuun baay'ee barbaachisaa. Sababni isaa kitaabni kakuu moofaa akkuma jirutti gara kakuu haaraatti jijjiiramu isaa hubachuun baay'ee kitaaba hubachuu keessatti baay'ee barbaachisaa waan ta'eef himas niin jedha. Yaa amantoota luqqisii kanarra deddeebi'aa bu'aa kakuun moofaan akkuma jirutti wanti tokko irraan jijjiiramuun gara kakuu haarawaa jijjiiramuu isaa sirriitti hubadhaa ijoo waan ta'eef irra deddeebi'aa. Sababbiiwwan luqqisiin armaan olii tartiibaan hubachuu dhabeef rakkoolee uumame 3 isaanis amantoonni Ortodoksii fi Kaatolikii hidhama seeraa lachuu fudhatu akka jijjiirame hin ta'in seera taabotaa fi seera hafuura qulqulluu. Seerri taabotaa gabatee dhagaa fiizikaalii kan barreeffame seera barreeffamaa kennamedha. Seerri laphee namaa immoo laphee keessatti kan barreeffamu waan ta'eef seera laphee sun gara seera hafuuraa seera lapheetti jijjiiramuu seerri kakuu moofaa seerri taabotaa sun hubachuu dhabuudhaan fudhachuu isaanii akka seerri isaanii dogoggora ta'e fudhatanii turan hubatan jechuudha. Inni lammaffaa adeemsa fayyinaa waldoota hubachuu dhabanii. Waldoonni warra wanta Pirotestaantii qoddamuun adeemsa fayyinaa sirriitti hubachuu dhabu. Adeemsa fayyinaa sirriitti kan ibsan macaafa raajii Ermiyaas 31:33-36 kanarratti cuuphan simje'ee duun ta'in dhiifama nu gochuudhaaf dhiifama inni addaa namichi tokko yakkisun namoota hundammoo yakkamaan bu'e sakkaasa nurraa dhiquuf akka ta'e sirriitti ibsa. Kana malee diinni immoo cubbuu dura loowwaniin kallattii adda addaatiin aarsaan keenya dhiyaatu san gara dhiiga Yesuus Kiristoositti akka jijjiiraman ibsu. Luqqisiiwwan kan 5 sirriitti addaan baafadhaa hubadhaa. Kana malee seera barsiisota raajotaa gara seera hafuura qulqulluu jijjiiramuu dhabuu isaanii namoonni nu hubanne baay'eetu jiru. Jijjiiramuu Luqaas 16:6-17 seerri fi raajoonni hamma Yohaannis suuphate ergasii immoo wangeela mootummaa Waaqayyoo. Seerri fi raajoonni hamma Yohaannis cuuphate
icharraa jalqaba hojii ergamoota sadii 24 raajoonni Saamu'eel illaa jalqabnii kan kana hundumaa dubbate. Saamu'eel haga Yohaannis cuuphaa gidduu akka jiran macaafni qulqulluu sirriitti nuu ibsa jechuudha. Kanarra deddeebi'aatii macaafa kana sirriitti hubadhaa. Guyyaa har'aa kana immoo macaafni kakuu moofaa baattuu ibsaa damee torbaan qabu ibsamuu isaa kan jedhu qopheessiniif. Inni kunillee akkuma isa duraa jechuun akkuma macaafni kakuu moofaa seerri moofaan akkuma jirutti gara kakuu haaraa jijjiiramuu ibsan dameeleen torban macaafni qulqulluu baattuu ibsaa torbaan ibsamuu kan hubachuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef sirriitti kanallee hubachuu addaan baafadha. Macaafni qulqulluu baattuu ibsaa torbaan dameelee torba qabuun ibsamuuf luqqisii mul'isa. Luqqisiileewwan isa kan hubachuudhaaf nu gargaara je'eetu qabxe baay'ee turuu isaan keessaa luqqisii gurguddaa torba. Luqqisiiwwan kan akkuma luqqisii shaniin kakuu moofaa akkuma jiruun gara kakuu haaraatti jijjiiramuu jedhu qabxisan dhiyeessanitti sirriitti irra deddeebi'aa dubbisa. Innis seera ba'uu 39-37 baattuun ibsaa achirratti dameelee torba akka qabu. Inni immoo cuuffan ejersaa akka tarree galee irratti ifu. Cuuffan ejersaa kun immoo Maatewos 25 irratti durboonni 5 gowwooti 5 immoo abshaalota jedhu san isaan akka irratti ibse. San cuuffan ejersaa maal akka qabu akkasuma irratti sirriitti dubbisa. Macaafa qulqulluu akka bakka bu'u sagalee Waaqayyoo mul'ata tokko 20 irratti immoo baattuun ibsaa waldaa kiristaanaa nu bakka bu'a jechuudha. Macaafni kakuu moofaan fakkaatti pilaanii macaafa kakuu haarawaa. Macaafuma kakuu moofaa san tokkuma jirutti gara macaafa kakuu haarawaatti jijjiiran. Isumatu baattuu ibsaan torban dameen torban sun qabu sun nu keessa sagalee Waaqayyoo kun kallattii torbaan damee torbaan ifa jechuudha wanni biraa jechuudha. Eeshi luqqisiin inni lammaffaa Isaayyaas 11:1-2 macaafa Isaayyaas kanarratti Yesuus Kiristoos dameelee torba akka qabu. Dameeleen kunillee walitti hidhatamee barreeffama. Isallee waan akkamitti akka hidhamee barreeffamu walitti hidhamu siniif ni ibsa. Tokkoffaa hafuura fakkaattii, 2 hafuura ogummaa fi hubannaa, 3 hafuura gorsaa fi humnaa, 4 hafuura beekumsaaf sodaa. Yohaannis tokko afur irratti Yohaannis boqonnuma tokko irra Yesuus Kiristoos sagalee ta'u sagalichi immoo foon uffatee gara lafaa bu'u. Yesuus Kiristoos erga damee torba qabaate Yesuus Kiristoos sagalee erga ta'e sagalichi dameelee torba iddoo torbatti dameelee torbaan akka qoqqoodamu hubachuun ni danda'a. Akkasumas immoo macaafa qulqulluu kana bakka torbatti qoqqoonnee ilaaluudhaaf luqqisiin nu gargaara. Luqqisii Yesuus Kiristoos Luqaas 24 irratti barreesse baay'ee barbaachisaa. Luqqisii kana sirriitti adda baasu Yesuus Kiristoos macaafa qulqulluu gisee biyya lafaarra deeme qoodaa barsiisaa ture. Waa'ee kootiif jedhama Luqaas 24 irratti macaafa seeraa, macaafa raajotaa fi macaafa faarfannaa jedha bakka 3 itti qoode. Bakka 3 itti qicaa maaliif qoode? Macaafa ogummaa fi hubannaan achi keessatti ibsine Yesuus Kiristoos achi keessatti kaayyoon macaafni ogummaa fi hubannaa kan barreeffameef namni ogummaa fi hubannaa akka argamu malee waa'ee Yesuus Kiristoos fi waan hin taane
achi keessatti hin ibsine. Kanaafuu Yesuus Kiristoos iyyuu macaafa qulqulluu bakka meeqatti dameelee torbaan qoqqoode jechuudha. Isaanis macaafa seeraa. Macaafni seeraa kun macaafni seeraa 5 jedha. Beekumsaa fi sodaa Waaqayyoo gochuuf immoo achuma keessatti argama jechuudha. Ilaalannoo macaafni seeraa kun macaafa seera uumamaa hanga macaafa Iyyoob deema. 5 kanarratti macaafoleen kun dabalamee jechuudha. Macaafa xixiqqaan macaafa faarfannaa, kana malees macaafa raajotaa, kana malee macaafa ogummaaf hubannaa. Ogummaaf hubannaan kun macaafa mootii Salaamoon barreesse, macaafa fakkeenyaa amma macaafa weedduu jedha. Kanaafuu macaafni qulqulluu dameelee torbaan ibsuu ni dandeenya jechuudha. Ibsa baafata kanneenii ba'uu 37 irratti maal jedha? Seerri ba'uu 39 baattuun ibsaa warqee qulqullaa irraa hojjetama. Baattuun ibsaa kun warqee qulqullaa irraa hojjetama. Baattuun ibsaa waan ta'eef nu qulqullaa ta'uu qabna jechuudha. Dur dhiqamneetu yakkaan keenya nurraa dhiqamuu qaba, qulqullaa ta'uu qaba. Ibsaa kan akka tarree taa'umsa isaatti mi'a isaa hundumaa cuunfaa ejersaa ibsichaaf ta'u. Cuunfaan ejersaa sagalichi inni nu qulqulluu kanaaf taa'a jechuudha. Sagalichi Waaqayyoo kunniin dameewwan keenya tokko fakkeenya durboota kurnanii jedhamu amma wanno irratti Maatewos 25:13 irratti Maatewos 25:11 irratti cuunfaan ejersaa ibsaatti naqaa. Cuunfaa ejersaa ibsaatti naqu jechuun cuunfaan ejersaa sagalee Waaqayyoo akka bakka bu'u ibsa jechuudha. Kanaafuu dameelee torba sagalee Waaqayyoo ba'uu 29:37 Maatewos irraa wanni hubannu sagalee Waaqayyoo iddoo baattuu ibsaa torbaniin ibsamuu isaati. Eshi wantoota isin ibsa Isaayyaas 11:1-2 mootiin nagaa dhufuu jedha. Hidha dhiissa keessaa latiin ba'a. Dameen hundee isaa keessaa ba'e ija ni godhata. Dameen hundee isaa keessaa ba'e ija ni godhata. Hafuura Waaqayyoo isa irra ni bu'a. Hafuura Waaqayyoo fuura fakkaatu. Hafuura ogummaaf hubannaa. Hafuura gorsaa fi humnaa. Hafuura beekumsaaf sodaa Waaqayyoo. Akkasitti Yesuus Kiristoos damee isaa keessaa hafuuronni turu. Baattuu ibsaa torbaan akka ibsamu ni mul'ata. Akkasuma Yohaannis 1:5 irratti sagalichi jalqaba waan hundumaa ture. Sagalichi Waaqayyo ture. Sagalichi ija ofii isaa Waaqayyo. Inni kun hundumaa jalqabee Waaqayyo bira ture. Wanti hundumtuu sumaan ta'e wanta ta'e keessaa isa malee kan ta'e jireenyi isa keessa ture. Sagalichi kunoo gadi hiiqxanii dubbissan jecha akka ta'e. Inni immoo foon uffatee gara biyya lafaatti akka dhufe nu ibsa jechuudha. Asirraa Yesuus Kiristoos damee baattuu ibsaa torbaan ibsa erga ta'e sagalee Waaqayyoo kakuu moofaan kunis damee baattuu ibsaa torbaan ibsama jechuudha. Yeroo kamiyyuu wantoonni wajjin deeman kallattii seera kamiiniyyuu kallattii seera macaafa qulqulluu ta'e, seerota biyyoota adda addaa ta'e, kallattii biizinasii ta'e wanti hundumtuu wajjin deema. Beekumsaaf sodaa. Sodaa jechuun wanta beekas karaa sirrii raawwachuu. Sodaa jechuun wanta beekan, wanta baratan, barumsa kallattii baratanii, kallattii sanii raawwachuu malee kallattii miidhaa qabu raawwachuu miti. Karaa beekaniin ala yoo raawwatan sodaa hin jedhan. Sodaa Waaqayyoo jechuun Waaqayyo beekuu jechuudha. Abboommii isaa, seerota isaa hojiirra oolchuu jechuudha malee Waaqayyo irraa eelchuu waan Waaqayyo jedhan gochuu miti. Yoo Waaqayyo kan abboommii isaanii akka isaatti hin deddeebine sodaa hin qabne jechuudha. Ni sodaanna jechuudha. Sodaa jechuun namni sodaan beekan fakkeenya sodaan nuuf ta'ee nu barsiisu. Iyyoob rakkin
kamiyyuu sagalee waaqayyoo irra abboommii waaqayyoo akka hin cabsine sirriitti waaqayyotti maxxanee hafe malee wanta biyya lafaa sodaatee gochaa biyya lafaa sodaatee too waaqayyoon ganne jechuudha. Sodaa kan nu barsiisu macaafni sirriitti nu barsiisu macaafa Iyyoob gorsaaf humna yeroo hundaa gorsi humna dabalata namaaf hin kennin gorsan jedha. Gorsaan tokko yoo nu gorsu humna nu kennuuf kaayyossa yoo humna nu hin taane gorsan jedha. Fakkeenyaaf mootummaan xaqilaa ministeeriin biyyoota adda addaa gorsaawwan adda addaa qaba. Gorsaa gosa diinagdee irratti waa'ee diinagdee nama barate. Gorsa hariiroo hawaasaa waa'ee hariiroo hawaasaa. Gorsaawwan kunniin faayidaan isaanii humna dabalataa kennuudha. Gorsii fi humni gargar ba'anii ilaala. Ogummaa fi hubannaa inni kunis ogummaan hubannaan dhalaan ba'a. Ogummaan hubannaa malee ta'u bu'aan qabu. Fakkeenyaaf namni sooftiweerii adda addaa hojjetu wanta maamilli barbaadu wantoota fedhii maamilaa sirriitti dura hubachuu qaba. Yoo hubanne simceetu sooftiweerii tokko hojjete bu'aan qabu. Ogummaan hubannaan ala bu'aa tokko waan hin qabneef ogummaa fi hubannaa. Macaafa fakkaattii yoo jedhu beekumsaaf sodaa waaqayyoo gorsaaf humna ogummaaf hubannaa kana sirriitti kallattii hundumaan guddachuu jechuudha. Akka Yesuus Kiristoos kallattii kana macaafa fakkaattii waaqayyoo kallattii Yesuus Kiristoos beekumsaaf sodaa waaqayyoo kan isaan gitu hin jiru. Kallattii Yesuus itti guddanna laa beekumsaaf sodaa waaqayyoo ogummaa gorsaa fi ogummaallee gorsaaf humnaa Yesuus Kiristoosin kan gitu hin jiru. Gorsaa barsiisaa hunduma caala barsiisan akka Yesuus Kiristoos gorsaan akka Yesuus Kiristoos hin jiru. Humni isaatillee du'aa kaasa warra du'an keessaa isa dura kaafame. Humnaanillee kallattii isaaniitti guddanna jiru. Ogummaaf hubannaanillee ogummaan kallattii lixaa keessa inni Salamoon caalu argame jiru. Yesuus Kiristoos Salamoon irra caala. Marra dameewwan Yesuus Kiristoos nu keessaa ifi oguutu waan guddaa fuula qulqulluu sagalee waaqayyoo sodaan Salamoon caaluu dandeenya jechuudha. Okay. Wannoon kun baay'ee nu barbaachisa. Baattuu ibsaa fakkiin baattuu ibsaa kan haala kanaan kaasan jechuudha. Baattuu ibsaawwan kun dameelee torba qaba. Damee tokkoffaa gara jalaatti kan argamu jalaarraa yookaan beekumsaaf sodaa waaqayyoo. Inni kun seera uumamaa hanga macaafa Iyyoob bakka bu'a jechuudha. Beekumsaa fi sodaa waaqayyoo. Isa kan Yesuus Kiristoos Luqaas 24 irratti macaafa seeraa jedhee macaafni seeraa 5 jedhama waayyoon adda addaa. Garuu macaafa seeraa kanarratti beekumsaaf sodaa waaqayyoo ta'e macaafota Iyyaasuu aga Iyyoob dabalatanii too macaafota kanneen ta'u jechuu aga seera uumamaa aga macaafa Iyyoob beekumsaaf sodaa waaqayyoo jedhu. Inni lammataa macaafa gorsaa fi humnaa nootu chaartii gara keessatti deemaa jirra. Gorsaa fi humnaa jedhu. Macaafni kun macaafa raajotaa. Kaayyoon raajotaa gorsa humna. Macaafni raajotaa jechaa jalqaba. Isaayyaas akka Milkiyaas. Macaafonni kunni gorsaa fi inni itti aanu macaafa ogummaa fi hubannaa. Macaafni Salamoon kan barreeffame macaafa weedduu caalu. Fakkeenyaa gara weedduu caalutti. Macaafa fakkaattii macaafa faarfannaati. Macaafni faarfannaa kun bakkoota gurguddaa 5tti akka qooddamu. Yeroo biraa sirriitti isin ibsa akkamitti bakka macaafa fakkaattii ta'e. Har'a garuu baattuu ibsaa kana
sirritti hubachuu kitaabni kakuu moofaa akkanatti bakka sadiitti Yesuus Kiristoos ismalaa sagalichi seera kakuu moofaa akkuma jirutti kun uffatee gara lafaa ufuuf dubbisiiwwan kunniin nu fayyadu. Baattuu ibsaatiin illee akkanatti ibsama. Sirriitti irra deddeebi'aa dubbisa. Sammuu oo ibsinu. Macaafni kakuu moofaa kun akkuma jirutti gara kakuu haarawaatti jijjiirran. Akkuma jirutti wanni tokko duraan irratiin jechuudha. Macaafoleen kunniin nu laala sirratti macaafa kana gufuuwwan dhugaa nu jalaa dhoksu diiguun dhugaa beekneetti qabamnee jiraachuu kan jedhu macaafa kiyyarraa. Macaafni kiyya macaafota kanneen kamitti akka kanneen gufuuwwan diigneetoo isaan kanneen torban baattuu ibsaa torba ibsinurratti kompiliitilii nu barreesse. Macaafni kakuu haaraa hoo maal akka bu'u eechaadha akka ufe sirriitti ilaalla. Isa ilaaluun dur macaafa kakuu haaraa eechaaf maal akka bu'u maal akka ta'e hubachuun dur kan sin gorsu seerota amma sin barsiise kana lamaan sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Tokko macaafni kakuu moofaa seerri barreeffama akkuma jirutti gara kakuu haaraa jijjiirama. Inni lammaffaan isiiwwan shanan sitti wajjin isa kana hubachuu qabatu. Isii shanan jechuun Ermiyaas, Maatiyuus, hojii ergamtootaa, ergaa warra Roomee fi isa kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Inni lammaffaan immoo seera haala qulqullama macaafa qulqulluu baattuu akkamitti akka qulqullan sirriitti hubachuun barbaachisaa waan ta'eef yaa dhaggeeffattoota chaanaalii kanaa warra taatan kana sirriitti irra deddeebi'aa hubadhaa. Yeroo itti aanu immoo tooppikii baay'ee barbaachisaa ta'e macaafni qulqulluu kakuu haaraa immoo eechaa akka ufe maal akka ta'e sirriitti ijaarsa mana qulqullummaa Waaqayyoo wajjin wal qabsiisee isinii ibsa. Kanaafuu sirriitti dubbisa cuunfaa jedha. Boonarra wannoo kana cufu barsiisa kiyyarraa kun seerri barreeffamaa akkuma jirutti gara seera hafuuraa jijjiiramuu hubachuuf lubbisiiwwan shanan kanneen sirriitti hubachuu akka qabdan. Kanaafuu macaafni kakuu moofaa baattuu ibsaa damee torbaan kan ibsamu illee lubbisiiwwan torban shaniif lama ja'a torba lubbisiiwwan torban kan sirriitti hubachuun gargaara. Baay'ee barbaachisaa. Dhaggeeffattoota keenya fedhii kiyyaan utuu hin ta'in Waaqayyo akka bakka kanatti kana qopheessu dadhabbii kana hunda keessa akkan darbe waan barbaadee kan qopheessu akkasin tajaajilu waan barbaaddeef nama hunda bira akka ga'uuf Waaqayyo barsiisa kana hojiiwwan gurguddaa hojjechuu waan barbaadu kiristaanonni sheerii uumantii fi laayikii gochuudhaan sabiskiraabii gochuudhaan na faana dhaabbadhaa gargaara walii daddabarsaa. Inni kun immoo itti fufna sirriitti waa'ee macaafa qulqulluu barsiisu. Macaafni qulqulluu eenyummaan isaa an ogummaa kiyyaan oduu hin ta'in Waaqayyo na gargaaree ogummaa naa kennu waggoota torba booda akka waggoota torbaa macaafni kun rakkoo qabaattu fudheetu garuu waggaa torba booda ogummaa isaa naa kenne hubannaa isaa naa kenne macaafni qulqulluu maal akka saba hedduu maal furmaata kan ta'u waan natti himaa tureef illee kan warratti hundaa'e halkanii guyyaa dadhabbii baay'ee qaba oduu dadhaben jedhee waa ba'ii hundumaa dabarseetu sin tajaajiluuf as ba'eera. Maaloo sheerii sabiskiraayib ana gargaara. Waaqayyo waan dhaga'umaatti dhaggeeffattaniif wanti waaqarraa sinaa eebbisu
eebbifama. Waaqayyo biyya keenya eebbisu, biyya keenya biyya nagaan waa godhu. Waaqayyo nu wajjin haa ta'u, Waaqayyo saba kana wajjin haa ta'u, Waaqayyo waldaa kiristaanaa wajjin haa ta'u, Waaqayyo addunyaa kana taa araaramu. Nagaan tura, nagaa Waaqayyootiin ciao. Aga toopikii ta'an walitti deebitu nagaan tura nagaan.